Daawwattoota keenyaa akkam jirtu kun qophii keessummaati. Keessummaan kiyya har'aa Sheek Xalaleessaa Qumbii as na biratti argamu. Haalli yeroo har'aa irratti mari'annu keessumattuu godina Harargee Bahaa Oromoo fi saboota Somaalee jidduutti daangaa irratti walitti bu'iinsi yeroo garagaraatti ta'aa ture. San irratti wal dhibdeen daangaa irraa kun maalirraa ka'e? Wal dhibdee kanaan ammoo gaaga'amni lubbuu namaatii fi qabeenya irra dhaqqabe maalidha? Akkasumas furmaanni wal waraansa kanaa hoo maali kan jedhuu fi kan biroo dabalatee Sheek Xalaleessaa wajjin marii taasifnaa. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Egaa Sheek Xalaleessaa Qumbii as istiidiyoo keenyatti kallattiidhaan argamuu keessaniif dursee maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitiin isin galateeffadha. Anilleen galatooma isin jaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork asitti na waamtanii oduu jiruunarraa baruuf yookaan dabarsuudhaaf affeeruu keessaniif galatooma. Duraan dursee Sheek Xalaleessaa eessatti dhalattanii eessatti guddattanii? Ani bakki inni itti dhaladhe amma Harargee Bahaa jedhan garuu Harargee Bahaatiin yeroo sanitti dhaladhetti ammoo nafsin carcara jala jirti. Eegasii konyaan sun jijjiirame konyaa oborraadhaa. Ona malkaa balloodhaa bakka eelaa eja'amtuttiin dhaladhee naannoo sana guddadheetiin eegaan guddadhee qaraatii islaamaatiif deeme gaa bakka hedduu garagaraa deeme jechaadha. Akkasii inni itti dhaladhee naannoo itti guddadhee hanqa waggaa 10 yookaan ammata 11 naannoo sanitti naannoo achumaan ture jechuudha. Kan itti dhaladhee tan eelaa achi booda immoo qaraatii fi fagoo deeme jecha. Bara kamii Ameerikaa kan dhuftan? Ameerikaa 2002 Noovembar yookaan sadaasa 8 Ameerikaa seeni. 2002. Yeroo jalqabaa Ameerikaa dhuftan wanti addaa Ameerikaa keessatti isin mul'atee fi wanni isin Ameerikaa irraa dinqisiifattan wanni yaadattan jira sheekota? Ni jira gaa wanni jira hedduu beekama. Ameerikaan biyya guddatte addunyaa irraa biyya kan guddatte waan taateef hedduudha gaani. Yoo dhufnu magaalaa Ameerikaa keessa arga guddoo Niiyoorki buune. Achi dirree xiyyaara sunuutan addunyaa irraa adda hedduu guddoodha. Makiinonni akkasii achi kaaneeti magaalaa duriif ammoo lammaffaa turte Ameerikaa keessatti eegan amma sadaffaa taate Chikaagoodha. Ispoonsarri keenya Chikaagoo dhufnee achi qubanne. Yoo dhufnu kunoo maal jaan cabbi jaan kana isin hooyita. Taqqaa jedhuun malee hin dhageenye. Hin dhageenye malee hin garre. Buutee kunoo tan akkatti nama liqimsitu warree jechaadha. Wanni guddoon tokko kaanuuf ajaa'ibaa sanii jechuudha. Akkuma isin jettan namni hundinuu wayita biyyarraa garana dhufu wanti haroonni isatti ta'u cabbiidha. Cabbii kana biyya keenya waan hin jirreef asitti adda ta'ee namatti mul'ata. Ammas yeroo ammaa kana gaafiif deebii isin waliin taasifnuttis cabbiin haalaan bu'aa jira. Cabbiin kun ammoo gaagama garagaraa fa'aa qaba. Isarratti lafa dha'uu fa'a mucucaachuu fa'a wayita konkolaataa oofan balaan garagaraa fa'a nama mudachuu mala. Inni sun isin qunnamee beeka? Maal gaafatta biyya tana biyya Ameerikaa tana barra warrummaan asit dhalatee rakkoon makiinaa gaagoo wanti hin roobdee isin tan bu'aa jirtu kana mucucaatee makiinuma ja'a. Ani makiinaa mucucaatee nama duraan dhoyne takkaan kaas keessa makiinaa oofutti nama mucucaatti malee takkaa sanamatti hin buune gaa. Marii keenyatti yoo deebinu akkuma ammaa jalqaba irratti kaasetti walitti bu'iinsi Oromoo fi saboota Somaalee daangaa Oromiyaa Harargee Bahaatti yeroo garagaraatti ta'aa ture. Walitti bu'iinsi kun yookaan wal dhibdeen kun maalirraa ka'e? Isinis waan haga tokko kallattiidhaan beektan jedheeti. Gaarii suman keenya. Walitti bu'iinsa jettan jecha keessa irratti walitti bu'iinsa jechi kun jecha sirrii itii miti. Walitti bu'iinsa jechuun maalii kan waan takka lama waan gartee biraa dhufteetuma ta'an akka tokkoota walitti buutee jecha. Kun ammoo walitti bu'iinsaa mi? Lolli kun lola mootummaan oofaa jirtu. Walitti bu'iinsi yoo gosni lamaa wal lolte yookaan biraa lama wal lole. Kun walitti bu'iinsaa miti. Lola mootummaan shiftaan biyya bulchitu oofaa jirtu jecha kun. Kanaaf walitti bu'iinsi kun mootummaa wayyaanee qopheesse. Yoo gabaabdutti deebisuu maqaa itti deebisuufi. Tamma lafa boodetti dhufna lafa lolli kun irra deemu. Lola kana
mootummaan wayyaaneedha akka hojii isii ta duraa godhatteeti irra bobbaate. Soomalii qabadhaa jettee waraana isii leenjiftee fi waraana guddaa 90,000 ol leenjiftee barsiiftee waa hundaan loojistikiinis qindeessitee Oromoo irra bobbaafti. Lafti lolli kun irra ta'u eessarraa haga eessaati? Gaarii. Lafa kana amma gabaabdutti egaa akkuma irra kamsi keenya yookaan isa akka toopikiin keenya lola baha qofaa miti harargee bahaatii lola gama harargee yookaan gara bahaa jenna. Lolli kun eessaa fi eessa ta'a? Akka teessoo maappii qumbii mayyu miidhagaa fi fadis mullu jaarsoo karaa mi'eessoo yookaan karaa duubaa san jechaan mi'eessoo jenne duuba akkasi huursool eerar jedhanii jira eerar biraa guddaan eerar gootaa jedhanii akkasi gara hawaashitti lafa kan hunda keessa deemaa jira lafti harargee guutuudha jecha kun amma mi'eessoo harargee dhihaati harargeeti maqaan maqaa warri habshaa itti baase kanaa miti harargee dhihaa osoo hin ta'in dhihaa harargeeti kun amma harargee qofaa miti lolli kun kunoo barna achitti lolli guddaatti amma waggaa dabre kana. Akkasumatti lolli kun ka gara bahaa kun hedduu hammaate. Saniif lafti lolli irra deemaa ture tuni lafa tana. Lafa tana eenyu irra qubata hoo jenne lafti tuni lafa Oromooti. Warri biraa waliin falmaa qabu jiru. Lafa Oromoo eenyu? Amma lafa qumbii fi mayyoo jenne anniyya. Lafti tun afran qalloo ituudha. Lafti lolli irra deemaa ture tun. Ituu jechuun gara amma mi'eessoon akkana duubaa kun itu osti biraati alaa fi kaawunilleen haadhuma jiru malee. Afran qalloo yoo jennu daga baabbilee oborraa ala. Baabbilee miidhagaa lolaa bakka lollee marra deemaa jiru tun ilmaan baabbileeti afran qalloo. Jaarsoon afran qalloo ilmaan dagaati. Fadisiis akkas fadii miidhagaan anniyyaa alas waliin qubataa kanaa jecha amma afran qalloo jennu kana. Kun ituudha. Lolli irra lafti lafatarra uummatni jiraatu uummata Oromooti. Waata kan mee waa himatu hin jiru. Dubbiin jiru bakka sanatti akka waan Soomalii fi Oromoon durumaa kaasanii lafataa waliin qubataniiti. Lafa tana Soomaliin Oromoo wajjin hin qubattu. Amma qumbii fakkeenyaaf qumbiin tun laga tokko guddaa laga Erer jedhanii jira akkanatti. Lagni Erer kuni magaalaa Harar irraa ka'ee akkasi deemaa dhufa guddaadha. Fadisii fi mullu jidduu bahee asi gobeellee walitti deebi'ee Ererii walitti deebi'ee Moojoo walitti deebi'ee waamee walitti deebi'ee jecha. Laga kana gama as Soomaliin hin jirtu. Laga guddaa jira lagni kun. Laga akka hallayyaan gaarii isaa kun dheeraadha. Soomaliin takkaa laafatanii mayyuu fi qumbiisa injifattee falmuu hin dandeessu jechaadha. Hannallee hin dandeenye. Lafa san achirraa kaastee amma mootummaan wayyaanee tun Soomalii as baaftee Soomaliin teessaniyyuudhaan irra duuchisaa qabadhaa jettiin jecha. Kanaaf lafa tana Oromoo malee namni wanni itti wal falman hin jiru. Lafa tana ammataan kiyya hundeen kiyya achi qumbii mayyu. Abbootiin kiyya achi dhalatan. Hakoon kiyyallee, hakkooleen tiyyallee, aayyoon tiyyallee, dhaltileen naannoo san dhalatan jecha. Amma mayyuu kana bakka mayyuu itti dhumu qabni abaaboo kiyyaa Sa'id Haamid halluu kayya achi jirti qabni isaa. Bakka mayyuun kun itti dhumu gaditti takka qumbiin tunis akkasi. Saniifi lafa tana tolcheetiin qajeelee beeka jecha. Kanaaf lafti tun Soomalii wanni itti himatuu dandeessu bakka tana hin jirtu lafti tun lafa Oromoo callaa jecha. Tuunis akkasuma karaan amma miidhagaa fi Fadisfaa ittuun dhiyaattu jecha Soomaliin mullu jira. Diida mullu guddaa jira. Mullu kana ilma lafa baabbileeti. Soomaliin ittiin dhiyaattu. Jaarsoon akkasi gaa wasana Soomalii walitti dhiyaatanii malee jaarsoon kun lola irra godhaa jirti. Karaa ammoo dirree dhawaa kanarra gadirraa kaasee akkasumatti huursoo bikkee Ereerii hanga Hawaashitti uummata Oromoo guddaa irraa kaafteeti qabataa turte jecha Soomaliin tun durumarraa waabde.
amma noolee irraa kaaftee ala kaaftee oborraa irraa kaaftee ituu achiin akkasiin qaxwaashitee dhiibattee deemaa jirti jechuudha. Kanaaf lafti tuni lafa uummanni kun tokko walli soomaliin kun humnumaan qabatuudhaaf malee irra jiruumi. Garuu maali malolli matee kun soomaliin hawwii qabdi duri irraa kaaftee. Maali hawwiin Somaalotaa? Hawwiin Somaalotaa lafa Oromoo akka jiru qabatu yookaayis babal'ifannoo lafaati. 77 akkuma namu oduu qabu yoo akka namu beekutti. Gaafa Ziyaad Barreedha waraana guddaa qopheessee kutaan Afrika Oromoo tiyya jettee bobba. Kutaa Afran, Harargee, kutaa Arsiidha, Baalee, gaafa Sidaamoo jaamaan Boorana. Kutaan Afran kun lafa Soomaliitii jedhama. Lafa tana amma isaan anaafetillee achuma dhalan hundi mee Soomalii. Uummata amma anni jaasan kan salaa isaan sani gaxaan yoomii isaa haasofsiisan waa takkallee jechaan afaan Soomaliitu dhugaa gaaruu waliin qottoo tokko beekamu waan itti walitti himatan hin qabu sin jiru. Eelmatti qollee beeyta hiddallee wali qaba humaan qabu jechuudha. Saniifi hawwiin isaanii lafa tana qabatu. Hawwiin Soomalii lafa Oromoo qabatu. Tooftu ammaa miduu irraa kaasee hawwii qaban. Tigireen maalitti fayyadamti? Hawwii Soomaliin qabdu waan beektuuf. Oromoo waan hin feene heddummina Oromoo kana akkuma namuu beekutti waan kan guddaa ibsu hin barbaachisu. Guddina Oromoo waan sodaattuufi. Oromoo lafa isillee lafa bal'oo isaas xiqqeessu. Saboota itti aanu kan itti ooftee lafa isaanii cirachiiftee xiqqeessu Oromiyaa waan jedhamu kana. Saba Oromollee hanga deessu gattee jirudha. Finfinnee akkam godhaa jirti? Hai Finfinnee handhuura Oromiyaa uummata dhaloota achii irraa kaaftee warra biraa laalchisaa jirti. Bakkumti akkas godhaa jirti. Kanaafi hawwii tana Soomalii harkattee Soomaliin godhattee warri biraa ammoo gaawaa humna jala hin qabneef Oromootti duuluu hin dandeenye. Jechuun amma karaa Booranaa faasii jiran. Oromoo ta'eefaa itti walitti kaaftee jechuudha. Soomalilee itti kaaftee Soomalilee lola guddaa godhanii kunoo yeroo lama Boorana achi dhabanii buqqisanii lolli naannoo Moyyaalee fa'aa ta'ee jira. Saniifi hawwii Soomalii gabaabdutti shaabiin uummanni isii kasaa'u katijbatu kagoosatu kunis sanuma qaba. Lafa bal'ifatu gaallaa isaa irraa nuu haase yaa Rabbi irraa nuu haase. Yaani hatta quraana qaraatee horii qaltee du'aa waltee itti bobbaatee akka lafa Oromoo ta'a Soomaliin. Tuunuma tijbatuun kun hawwuma Soomaliiti haa ta'u mirkaneeffachuu hin dandeenye Tigireen amma kana mirkaneessiteef waraan leenjifteef lafa qabadhaa jetteen akkas hawwiin Soomalii sanii jecha qabaadutti. Gaafa muddee 10 bara 2014 OMN tumsuudhaaf Oromoonni Las Vegas qophaa'aa jiran. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammed qophii tumsa OMN kanarratti akka argamu beekameera. Iddoon Gold Coast Hotel and Casino 4000 West Flamingo Road, Las Vegas, Nevada 89103. Marree isinis qophii tumsa OMN muddee 10 bara 2014 waaree booda sa'a 5 irraa eegalee taasifamu kanarraa hin hafinaa. Karaa dhugaa qabannee dhugaa uummata keenyaa ni baafnaa miidiyaa keessan OMN tumsaa damee qindeessituu gargaarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Mee Sheek Xalaleessaa wal waraansi kun yoomirraa jalqabeeti? Wal waraansa akkam ture? Akkumaan jetti ammallee warra waan tooftaa warra wayyaaneedhaa wali bu'insa gosootaa jee oofu. Jecha kanallee aan fayyadamuun hedduu ina aarsa jechuun ina hambana dhugaan akkasii miti wal waraansa jechaan gosanii yoo wal lolti wal waraansa jennaani wal waraansa illee wali bu'insa illee miti lolli kun yoom jalqabamee jiru xiqqaatu guddatu lolli kun keessaa qumbii fi mayyuu waggaa 7 jira 19 2007 jalqabee hanqarraa deemaa jira. 2007 jalqabee tokko nama tokko ajjeesii lama ajjeesii kudha ajjeesii numa deema osoo deemu lolli hamaan 2013 lolli hamaan waraanni liyyuu poolisiin kun jalqabe kaan achi dura gosootuma Soomalii kanaan itti oofaa jettiin jecha hanumaan nama ajjeesaa buqqisaa deeman jecha. Lola ta'e kanarratti lubbuu namaatii fi qabeenyarra gaaga'amni yookaan balaan dhaqqabe maal ture? Balaa gurguddaa dhaqqabe jechuudha.
karaa lubbuu namaatii fi qabeenya irrattis lubbuun namaa karaa qumbii 2007 irraa hanga 2013tti namni du'e nama 52 kama daawillee akka 10 ga'a mayyu ka du'e duraan 59 amma immoo eeganaatti damee 62 ka du'e kama daawillee akkasuma 44 Oromoo irraa jechuudha. Oromoo irraa kaa'e Oromoo irraa karaa mayyuu akkasi ka qumbiidha 52 yoo du'u madoon 10 moo akkana mayyuu ka du'e 62 madoon 44 karaa baabbilee yookaan karaa miidhagaa lolaati karaa miidhagaa lolaa kana yoo melulli tolchee jalqabuun ka beekamne 2013 dhumarratti amma hanga nama 15 irraa du'e jecha miidhagarraa ona miidhagarraa nama 12 kaanirraa nama 3 isaan haa eegasii ka du'e taatu madoo badmayee du'e malee madoon ammoo hedduu nama 5 wakkaani ta'a karaa miidhagaa fi fadis amma gaa karaa jaarsoo faa hin qabnu jecha qajeela sirriitti nama lolli ture hin qabnu mi'ee sofaas sirriidhaan nama qunnamnee irraa katabne hin qabnu lolli sun irratti namnuma wareegame gaahee akkasi kasaaraan karaa biraatti kasaaraan kun karaa namaa lubbuu namaati qabeenyi beeyladaa hedduu saaman jecha beeyladaa kumaan lakkaa'amtu beeyladaa yoo jennu loon gaala re'ee harree sitti mite hedduu sama qumbirraa kumaa fi waalita mayyuus akkasuma ganda tokko ofirraa 500 fi waa fuudhan horii ganti sun ammallee akkama miskiinawee jira jecha lammaffaan kun horii lubbuun deemu qonna guddaa guban amma naannoo mayyuu keessatti ummanni lafa oomishatee boqqolloo gumuranii irkisan kuusa meeqa hektara meeqarta gubde jecha kuntaala kuma hedduu gubde biddaan lafa masnoo fi lafa masnoon ta'inii jira lafa masnoo waldee mojoo fi culirraa kaasee hanga waldeeya ererii fi mojotti ummanni qonnarra isaanii masnoorraa buqqa'ee waan qotu dhabee amata lama jire jecha karaa gobeellees akkasumatti lafti tuyyoonii minni gaa xiqqaatu kiiloomeetira 200 taati lafti irraa qonnaatu lafa biree hedduu bonaa fi gannas ma qotan kammoo gubbaa mayyuus qotan qumbiis akkasumatti raasaa gubbaan qotan kun laga gobeellees akkasi kanaaf qabeenyi kun uummanni keenya jidduutti hanga fagoo takka gaa 2013 isaan gimmidanii miliyoona 14 fi marre jan akkasii ammoo miliyoona 14 hojjaan suni jennaani tilmaamu gimmitiidha san caalaadha wanni bade lafti masnootuni ganna tokko waggaa tokko keessatti hoggu 3 oomishatan ama waggaa 2 guutuu hin qotamne laal akkasii jechaadha gaa kanaaf lubbuun namaa maal ta'e uummanni keenya ka baqate kun bimmee dhumuudhaan rakkoo isaan irra geesse dhukkuba gargaraatiin ajaa'ibatti gartee waan akka namni isaanii dirmatu hin jiru raashinaan arkanne nyaataaf dhugaatiin namni itti dirmatan jiru karaa fayyaatiin namni itti dirmatan jiru bimmee lafa saniiti akkasiitu hin gargaaran beeku biyya addunyaa tanaa yoo jiraatte bimmee tanaan dhumaa turan dhukkubaan garaa dhumaa turan dubartiin alatti baqattee muka jala akkamni baqatee bakka hubatu afachifaa dhalaa turan jecha dayaa turan ilmoo dayaa turan. Lola kana jalaa dheessaniiti. Eegaa lola dheessanii ala jiraniimi alumatti dayaa turan jecha dawaa tokko qaban qoricha hin qaban namni itti dirmatu hin jiru mootummaa itti dirmatu ittiin dhiibtu kijiba ittiin jecha gosoota walola jettiin kana keessatti ajjeesaan hamaa waan isa ajaa'ibsiisu walma gaddisiisu ajjeesa akka malee raawwataa turte 2013 juulaay akka horiitti ciibsitee gorraate billawaan
kan biraa ibidda darbite dullattii takka ganda baqatee qubatee bakka akka taa'u dhuftee lukaasitti bantee uummanni ni dheesse. Isii maaltu ijaan qabdu miree qacan godhanii manatti ol deebisanii itti cufanii guban. Dullattiin hawa maadree jette hawa bareentoo eenyu bareentoo jetti mee ilaala. Duute jecha ajjeesii guban jecha. Mucaa waggaa lamaa fi ji'a afurii kuusa boqqolloo keessa darbanii guban. Maraata tokkos akkasumatti guban. Akkana egaa ajjeesaa bineensaa badduu isaanii gara laafina hin qabne kana dalagdi jecha. Wanni isin goote keessa. Akka walii galaatti furmaanni lolli kun ittiin dhaabatu jira maali yoo jiraate? Furmaanni lolli kun ittiin dhaabbatan akkaan yaadutti silaa hibeeyte uummanni Oromoo manguddoon Oromoo fi manguddoon Soomaaliitti wal dhiqanii aboon obbolee jedhanii dur irraa kaafneeti taa cubbuu tan daree mootummaan tan taa'ee fi kan ga'eetuuf kana gooti itti harabaafatuu wal dho'isifti lakkisaa taa'aajuu qaban lakke abadan Soomaaliin numan dhageenya Soomaaliin akkana machaawee gartee nu machaawee hawwa qaba lafa aboo hawwiin teenya aroo bakka nu geessii malee abbaa fedhe utti buta hatta dhaabni siyaasaa isaanillee hawwuma san qaba dhaabni siyaasaa kabilisummaa lolulleen fedhuma san qaba hin dhaabbata irraan dhiisaa jedhanii uummatanii hin dandeenyis nam tokko taa hin teessi ta'an kaanti gireen duuba kuftee godhaa jettiinis lafisi harkattanii gootaniisin akkasii jecha ammoo an kan hin arku furmaan Oromoon jabaatte qofa Oromoon jabaatte Oromoon tokko taate waa hundaan mootummaa tanas mootummaa jedhanii sodaatu dhiisanii if qopheessanii wal bira dhaabbatanii walii dirmatanii yoo humna godhanne qofa yoo Oromoon humna godhatin namni tokkollee furmaata fiduu danda'u bakkuma gorra'aa deeman fixu hay lola akkana deemu kana dhugaa mijanii kijiba jedhanii saniifi furmaanni waan kanaa warra Soomaalii wajjin haasawanii furmaanni fidamu hin jiru kan hubadheetti irra gaheetti Oromoon ittiin jabaatu qofa maal gootama waliif dirmatu waliin dhufanii wal maratu akka walii aaneen amma lolli kun as qofaan bitee amma harargeen dubbadeen bitee baalee akkas suduutu san ilaali baalee achi qumbiin akkana baalee harreedhaan bakka lolli yoo san ta'e suni akkana qumbiidhaan gama laguma waabee jidduu jira achitti akkasuma oofaa jirti. Uummata kaaftee teenya jettee qabdu. Soomaliin tu yoo mas dhufte Soomaliin lafti isaarra qubatanii hin jedhe. Baalees gaabisiin baateen bi'aan baalee keessan ture. Gaafa magantaa gosuma teenya ogaadeen nu fixee nu dhabamsiisee yaa nu fuudhaa fi magantaa if fuudhaa gosa isin gallaa jedhanii gosa galanii qaalanii gosa galchan. Lola addunyaa lammaffaati asi. Amma warra baalee keessaa loon gosa maqaa isaanii tokko tokkotiin beeku. Gosa tokko aadan kheer janiini ali wanaag janiini shishoore warri biraatti qallee nama jira warri baadaan kana ka magantaan dhufe. Eenyutti magantaa kennatan? Oromoodha. Oromoo Arsiidha. Magantaa jechuun harka kennachuudha? Malakki magantaa jechuun isinitti nagaa gaafatuudha. Nagaa nu godhaa diinni keenya nu fixe obboleen keenyaan nu fixe nu dhabsiise nu fuudhaadhaa waan kana nagaa nu godhaa jecha nagaya. Nagaa nu buusaa jechuudha. Eessa namni tokko oguu waa belleesse tokko dhaqee haa ta'e hin kadhattuufi. Amma fakkeenya namni tokko waa belleesse aboo dhiitee nama silaa isatti aangoo qabsu aboo dhiisii fi yookaan haadha ta'e abbaa ta'e jetta kadhattuu saniini magantaa jaan. Oromoo kun aadan khayri hajar raayyatti gosa Oromoo Arsii raayyaa magantaa seenaa gosatti galee waliin amata hedduu jiraataa ture. Shishoora jaan wacaalitti moggaafamee amata hedduu baalabbaata yookaan hayyuu guddicha wacaalee naannoo sanii Aliyyi Daadhii nama jedhanitti intala itti kennanii jiraataa turan nagayaan. Ali Wanaagis raayituu raayyaa fi raayituun tokko walumaa aananiisi raayituutti moggaafamanii taa'aa turan jechuudha. Hogguu quufanii asitti ogaadeen irraa asuma waabee jidduu jira beektaa ogaadeen biyya jidduu. Horanii gaala horanii re'ee loon horanii bakka xoona walaatti teenya tumaa qabdi sun isin maaltu teejaan jecha
أما قنبي سكب قنبي أما غير سجنين وفي قفصان وفني أنية مجنتاس سيني خلتن أنا موجود ده قراتين جرا نانو سان أكو مستسار وفني جرجو سان ويا سان وفني موجود ده جنازون أتيجا تكو وسنا كنا نورزي استي سوماليا كنا راي أفسنتي سوبلو مان وقاعدين مان أوف أصبح بكت تجتيجو لمي حب لينك نموجاس غوسانغال تاجني غير سادجا كما لا ما في إيه كل سجل صوباسنا ونقول كل سجل صوباسنا ما كان تاجني ومن كان يكون دمان قبل وان نقول إنسان صوباسنا لو ما سيان استوفتنا مو سبيرا بودا جيرا دوبا جيرا فولاني نقول سجل تاني كاكاتشي سني قرآن فاربي دور عين كاكولي كاكاتاني قال هو أما قرآن تان دور ولي راس عمني به هوراني قال لي سنة بكستي بوبولك لون ريه لقيت نومز تيجا لا تيجا جنين ما بتم سوما سيرت من داويري كأي خامة اللي شيء تصير رايرة تسكتان سيسوفي لا تمكن اللي شيء يجوا برجند توكو هيا مي حاولتكم جنيتي أكال كويس أمارت يعني بيخو ما أنا وقام يقدره referendum godhame qumbii keessa gandi bakka hunda keessaa dhabaniiti ardaatu qofa argatan ardaantu maal jamti gaara leencaa jedhanii bakka qumbii isii dhumtu mayyuu keessa hoo bakka ardaa takka qofa argatan bakka isaan ta'an gandi isaanii ta'u kufanii lafti lakkee oromootii duraan teen jedhanii matanii mita oromootii jedhanii murteessa warri federaala jiru sun ilaanii galan amma waan san hin dhabne humnaan fudhannaa jedhanii itti bobba'aa jiran jechuudha. Akkasii. Mee akkuma ammaa kaafne kanatti waloliinsi kun Harargee irraa jalqabee haga Baalee naannawa Booranaas dhaqqabee jiraachuu nu himtani. Gama biraattiin ammoo waa'ee maastar pilaanii Finfinnee fa'a ilaalchisee qotee bultootaa fi jiraattota magaalaa keessaa seeraan ala mana ijaartan fa'a jechuudhaan mootummaan kaasaa fa'a jiraachuu yeroo garagaraatti gabaasaa turreerra. Akkasumas godina Shawaa Lixaatti aanaa miidhaa qanyii dabalatee bakkoota garagaraatti lafa qabeenya albuudaan badhaate ta'a Oromoodha. Mootummaan irraa kaasee abbootii qabeenya saboota birootiif kennaa jiru. Bakka garagaraa haalli ta'amu wal fakkaata. Kun maali irraa kan ka'e jettanii yaaddu isin? Kun yaabbe isuma irraa alagaan duraanuu waan warri Amaaraa waggaa 100 dura maaliif nu duule lafa teenyaaf duulee qabate nu gabroonfate lafa teenya qabateeti nu kan lee hanga dhabamsiisee qabatu Tigireen amma bakka san buute Tigireen ammoo irra badaa ilma namaatti maalummaa ilma namaa ittiin dhagamne hanga dante Oromoo jaan guutuu miliyoona dila kana miliyoona amma gaashantamaa dhimma caala Oromoon dhabamsiifteetuma lafa isaanii guruu barbaaddi jecha Tigireen gabaabdu tuwani isin barbaaddu waan biraan barbaaddu Finfinnee irraa kaasuu jechuun han Oromiyaa lafa isaa uummata dhaloota achi ahaa wabaaboo isaa achirra dhalate kana achirraa kaasuu jechuun teefiyaa kaasuu jechuun seeratti irka seera godhatu jettee Mr. Balaan jettee toofta kun tooftaa Tigireen ittiin lafa isaa waan addunyaan hundi dhageessee gartuuf maqaa biraatiin dhibee tooftaa kana baafattee jecha kun tooftaa isiin baafattee uummata Oromoo achirraa kaaftee Tigraay isaanii fiddee qubsiisuu barbaadu sagantaa isiin baafatte malee waan biraa kun maa waanni lafa hundaa isa karaa dhihaallee barnuma jira dubbii labshaani gosoota adda addaa itti kaaftee lafa Oromoo gaafatu cirtee fiixu hay gaafattoo gaafa chaartaraa jedhanii abaa oofan chaartara keessa waliin turanii yookaan mootummaa ceehumsaa jansan ona gaafa maal jenna waraadhaa akkama afaan Amaaraatti yookaan ona jennaani aanallee aanammaa waan bihii kabira qaba ona meeqa ture ona san hunda cirtee fiixee tamma waradaa gaafa saniisan Oromoo amma hanga xiqqa deebiftee jecha amma Harargee karaa huursoo kanan huursoo fi erer ona ola lafa Oromoodha keenyatti dirree dhawaantu nama dirree dhawaa sana yoomi dhimma sana amma uummanni achi keessa Oromoon suni osoo magaalaa hin dhaabbatini achuma teessoo isaaniiti Oromoon achirra jiru sun dhimma sana yaa'anii itti dhufan teenyanii itti falman beela waan si ajaa'ibsiisu. Bara namoota warra dirree dhaloota yoo gaafate ajaa'ibasi qabata. Anasuma
manguddoo gaafa dur garre numa asmaarra taa'u magaalaan tun dhuftee irra dhaabbattee nuun jaan gaafa dur takka adugoo akkasuma walli soomanii achi dhiyaatti lafa sana simatti hin jiru. Kanaaf laafuun hay dabartee awwadaay lafa warri habashaa kun tokko hin jirre ofii dalaala jettee qabeenya guddaa jimaan guddaa achirraa oomisha achirraa biyya alaa ergama. Amma qabattee ka federaalaa goote awwadaay kabar ilmi habashaa tokkollee keessan hin jirre. Saniifi lafti isii wanni isiidhaa kun tooftaadha. Tooftummaa lafa uummata Oromoo bakkuma hundaan hafe dhabamsiiftee kan isii godhuudhaati. Guutumatti sila yoo dandeessitu too bakka sakkatti akka federaalsanitti gorra'uun addunyaan dheeteetti qusaatte malee isaa akkasuma gorraatee bitti. Jibban isii Oromoo qabdu biraati. Lafa tana ta isaanii godhatuu feete. Lafti isaanii dhagaa sana isin beektu. Kanaaf wanni isiin amma Mr. Bilaan imaarree jedhu kun hin jiru jechaadha. Kun tooftuma isiin Oromoo dhabamsiiftee lafa tana hundarraa buqqiftee taan ta'e fi hin dandeenye kun akka Soomaliitti qabdu. Afaan isii duulaa jetteeni. Warra shani warra kililii shan osoo mallasintuu walii galanii turan. Lafa Oromoo qabatu irratti Soomalii takka Affara lama warra Amaaraa sadii warra Saawuzii Soomalii Affara lama Tigraay sadii Amaara afur Saawuzii warra Saawuzii kan kibbaa kan jarri shanan kun naannoo jiru itti akka duulanii qabatan walii galanii turan. Ka hogganootii isaanii sani uummanni illee ta'uu baatu. Warri Sidaamaa ammoo jalaa dee'u dhageessaan hin beeku. Mallas mataa isaati waliin haasoo jedhan manguddoo Sidaamaa. Maal lafa siiqisanii keenya akka miidhana lafa tamnuu kennite jedhanii tana jedheen. Lafa eenyu Oromoo Arsii irra qubatan lakkii jedheen. Lafa Oromoo irra jirtuuni duurillee Hayil Sillaaseen qabees walumaan jiran uummata. Inni ni kufe dargi dabre nuufi isaanii walii hafe dargi eega dargiin du'e isii dhufe ati illee gaaboota akkanatti waan dawaamtu lakkii nuufi uummanni kun walitti inni lafa yuun ta'uu jedhanii jalaadeen isaa manguddoo Sidaamaa qofaa qaanayise. Kun wahuma dhugaadhaan lafee waan sobaa osoo hin ta'in takka naatii jecha argaa kana. Mee amma gara seenaa keessan kan qabsoo keessa turtanitti deebinaa dargaggummaa irraa jalqabdaniiti qabsoo keessa seenuu keessan dhageenye jirra. Eessarraa jalqabdaniiti isin kan qabsoo eegaltani? Hawaasni Oromoo Denver tumsa OMN'if gaafa muddee 13 bara 2014 wal gaha. Oromoonni magaalaa Kansas jiraatus qophii tumsa OMN kanarratti bal'inaan akka hirmaatan eegamaa jira. Weellistoonni bebbeekamoo kan akka Muktaar Adeeroo, Adinaan Mohaammed, Faisal Haajii fi Addisuu Furgaasaa sagantaa tumsa OMN kanarratti sin bashannansiisuuf qophaa'aa jiru. Oromootaa fi firoottan Oromoo Denverii fi Kansas City muddee 13 bara 2014 sa'a lamarraa eegalee hoteela Timbers 4411 Peoria Street, Denver, Colorado 80239 itti argamu. Bashannanaa OMN'n akka tumsitan waamamtanittu. Irkoon keenya hawaasa keenya miidiyaa keessan OMN'n tumsaa damee qindeessituu gargaarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork.